Namni kamuu ganama irra ba'e isaarraa gaafa ka'u jireenya isaa irratti waan tokko dabaluudhaaf akkasumas gaara milkaa'inaa irratti ol bahuudhaaf tarkaanfii isaa tokko jedhee eegala. Hunduu bakka yaade sana fiixaan baasuuf guyyaa guutuu waan hedduu dabarsaa oola. Inni kaayyoo qabu kaayyoosaaf gaafa fiigu, inni kaayyoo hin qabne immoo isa kaayyoo qabu kuffisuuf waan sagaltataa oola. Haa ta'u malee guyyaa irraa waa'ee nama kaayyoo hin qabne osoo hin taane waa'ee namoota kaayyoo osoo qabanii of bituu dadhaban maaltu akka isaan qabee fi furmaata isaa haala kamiin akka of milkeessuu danda'an waliin ilaalla. Hamma dhumatti subscribe, share, like, comment gochuun akkana waliin turtaan isiniin jedha gara viidiyoo keenyaatti. Egaa namni hunduu milkaa'ina gonfachuuf yoo tattaafate iyyuu milkaa'ina kan gonfatan garuu warra akka warqee abiddaan qoramee darbeedha. Kana gaafan jedhu milkaa'ina gonfachuuf inni jalqaba of bituudha. Kana irraa kan hafe homtuu si daangessuu hin danda'u. Akka ati hin milkoofneef dallaa ta'e kan si ittisu warreen kana gadiidha. Warreen kana gadii cabsitee yoo dabarte milkaa'ina gonfachuu fi argachuu hin dandeessa. Garuu cabsitee hin dabartu taanaan milkaa'ina argachuu fi gonfachuu hin dandeessu. Kanaafuu cabsuudhaaf yaali. Warreen si dallaa ta'anii si ittisan kun maal fa'i yoo jenne ilaalle muraasni isaanii warreen kana. Fedhii dhabuu, kufaatii sodaachuu, jecha nama guddoo kennuun duubatti mucaachuu, ofitti amanamummaa dhabuu, dandeettii fi humna ofii wallaaluu, mul'ata dhabuu, kaayyoo malee jiraachuu, kutannoo dhabuu, nama ilaalanii taa'uu fi karaa nama biraa hordofuu, abdii kutuu, waan xiqqootti sodaachuu, of tuffachuu, wareegama kanfaluu sodaachuu, dhugaa jireenyaa fi addunyaa wallaaluu akkasumas ilaalcha ofii sirreeffachuu dhiisuudhaan kan ka'e milkaa'ina dhabuu hin dandeessa. Wantoonni kunneen ati akka hin milkoofneef sii fi milkaa'ina gidduutti warreen dallaa ijaaranidha. Nama dallaa kana cabsitu milkaa'ee jiru bareedaa arga. Warri akkanaa ta'e immoo osoo iddoo yaada hin gahin karaatti hafa. Egaa warreen kana cabsuudhaaf taaffii yookaan waan hedduun sirraa eegama jechuudha. Milkaa'ina irraa warreen dallaa ta'anii si ittisan keessaa tokko ilaalcha ofii sirreeffachuudha. Ilaalcha ofii sirreeffachuun dirqamadha. Sababni isaa ilaalchi waa hundumaadha. Warri faranjootaa akkas jedhu attitude is everything jedhu. Kanaafiyyuu ilaalchi kee jireenya kee bu'uura guddaa yookaan hojii guddaa waan taphatuudhaaf ilaalcha kee sirreeffachuun dirqama sirra jiraata jechuudha. Yaadni kee haala kee ni gaggeessa. Yoo wanta hojjechuu nan danda'a jette yaadde sana booda hin dandeessa. Yoo hin danda'u jette yaadde sana booda hin dandeessu. Karaa kamiinuu ilaalchi kee bu'aa kee irratti dhiibbaa waan qabuuf sirriidha. Ilaalchi kee calaqqee sammuu, calaqqee ifaa akka negatiivii hin fayyadamin. Hin danda'u jechuu mannaa nan danda'a jechuu qabda. Achis yeroo foddaan kee qulqulluu ta'u dhumarratti addunyaan kun wantoota gaarii ta'aniin akka guutamte hubachuu hin dandeessa. Yaadni gaariin milkaa'ina hawwata. Waan gaarii fi bu'aa gaarii yoo yaadde milkaa'inni itti aanee jiraata. Sababni isaa waa yaaddee ni taataati. Mul'achuun ogummaa ijoollummaa irraa barannudha. Dubbistoonni fiilmii sammuu isaanii keessatti akka uuman jajjabeeffamu. Boqonnaa tokkoon isaanii gara galmaan gahuu barbaadanitti harkisa. Waan fedhee hojjedhu, waan barbaadde argachuuf waan barbaachisu hunda gochuuf fedhii qabaachuu qabda. Kanaafuu waadaa kana ofiif gali. Barumsa rakkoo keessa jiru barbaadi. Waan gadhee irraa xiyyeeffachuu yookaan rakkoo sana keessaa barumsa argachuu dandeessa. Yeroo baay'ee rakkoon rakkoo dhugaa illee miti. Kufaatiin wantoonni xixiqqoo fi gaariin yeroo raawwataman galateeffachuu akka qabdu si barsiisa. Kanaafiyyuu yeroo hunda galateeffachuu hin dagatiin. Nama komachuun isa dhageeffatus ta'e siin hin gargaaru. Kanaafiyyuu kana mannaa wanta gaarii irratti xiyyeeffachuu siif wayya. Nama hin komatin komii gochuun yookaan nama komachuu yookaan komii dhiyeessuun haala jiru fooyyessuuf tarkaanfii barbaachisaa akka ta'in fudhanne si jeequu irraan kan hafe faayidaa siif hin qabaatu. Kanaafiyyuu nama komachuu irraa bilisa ta'e. Waan sodaattu irraa fagaachuunis bu'aa badaa fiduu danda'a. Ofitti qabachuun ofitti amanamummaa kee gadi buusa. Humna akka hin qabnee fi akka mufattu sitti dhaga'ama. Haalawwan ulfaataa ta'an irraa fagaachuun milkaa'ina kee irratti akka miidhaa qabu hubadhu. Kanaafiyyuu waan fedhe haa ta'u iyyuu malee hin sodaatin. Cabsii itti seeni. Imala jireenya kee haalaan tiksi. Dandeettiin sammuu namaa dhokotaadha. Yoo ittiin hojjetan baay'ee mul'ata. Ittiin hin hojjenne taanaan garuu sammuun dadhabaa fakkaata. Sammuu ofii hojjechiisuun dandeettii horachiisuu osoo hin taane dandeettii sammuu sanaa hojiitti hiiksisuudha. Saayintistiin guddichi lammummaan isaa biyya Ameerikaa ta'e Albert Einstein otuu addunyaan hamma sana sammuu isaa ajaa'ibsiifattu akkana jedhe. Dandeettii sammuu kootii harka 100 keessaa harka 25 qofan waan hin fayyadaminatti fakkaata jedhe. Har'a gaaffiin ani siif dhiyeessuu barbaade anaaf ati hoo hammam fayyadamnee jirra? Kuni gaaffii koof gaaffii kee haa ta'u. Milkaa'inatti darbuudhaaf yookaan sammuu kee milkaa'inaaf qopheessuudhaaf warreen kana gadii sirreessuun sirra ni jiraata. Jireenya gammachuu fi bu'aa qabeessaa akka qabaattuuf akkamitti sammuu kee isa jalaa irra deebitee saganteessuu akka dandeessu yaaddee beektaa? Sammuu kee milkaa'inaaf, gammachuuf, galateeffannaa fi waan gaarii argachuuf irra deebitee saganteessuu dandeessa. Inni jalqaba jijjiiramaaf sammuu kee bani. Jireenyi hundi jijjiirama. Yeroodhaa gara yerootti wanti dhaabbatee hafuu hin jiru. Wantoonni akka gadi bu'anii fi ol ka'an banaa ta'uun agarsiiftu murteessaa sammuu fayyaa fi milkaa'aa ta'edha. Wantoonni yeroo ammaa hamaa waan ta'aniif yeroo hunda akkas ta'u jechuu miti. Amma wantoonni gaarii waan ta'aniif yeroo itti aanu hundumattis gaarii ta'u jechuu miti. Haala kee bocuu fi adeemsa kee kutaalee jireenya keetti jijjiirama arguuf banaa ta'uun sirra jiraata. Sunis hariiroo fayyaa dhabeessaa yookaan naannoo hojii keef mijatoo hin taane gadi dhiisuu ta'uu danda'a. Yookiin immoo hojii haaraa tokko kan ati itti seenuuf yaaddoftu ta'uu danda'a. Dhumarratti wanti barbaachisaan jireenyi gammachiisaa haaraa kamiifiyyuu yeroo hunda banaa ta'uudha. Kanaafuu banaa ta'uu yookaan jireenya haaraadhaaf of qopheessuu hin dagatiin. Inni lammataa yaaduuf eeyyamamaa of taasisi.
Yeroo baay'ee namoonni osoo hin yaaliin abjuu fi hawwii isaanii harka kennatu. Sodaan kufaatii fi murtii baay'ee cimaa waan ta'eef abjuu sana ari'uuf yaaluu illee hin barbaadani. Sagaleen xiqqaan mataa isaanii keessa jiru sun yoo ni yaale milkaa'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf waa'ee kana yaalurra abdii kutachuun qaba jedhu. Milkaa'inaaf sammuu keessa jalaa saganteessuun yoo barbaadde yeroo sagalee sana dhageessu gadi dhiisuun sirra jiraata. Namni milkaa'e kamiyyuu kufaatii malee abjuu isaa kan galmaan ga'ee hin jiru. Yaalii fi dogoggorri jireenyaa akka nama gammachiisu taasisa. Yeroo milkaa'us baay'ee mi'aawaadha. Kanaaf milkaa'uun kee mirkanaa'aa ta'uu fi dhiisuu kee osoo hin ilaalin dhaabbatee waan haaraa fi kan sodaachisaa ta'e akka yaaltu of eeyyami yookaan of qopheessi. Inni sadaffaa madda cimina kee isa gaarii barbaadi. Ilaalchaa fi gocha poozitiivii jabeessuun meeshaa cimaadha. Sammuu kee cimsaa yeroo deemtu maddoota haaraa keessoo kee cimsan isa gaarii fi sochii taasisan barbaaduun barbaachisaadha. Fakkeenyota cimina gaarii tokko tokko haa ilaallu. Hojii tokko erga xumurtee booda waan baay'ee jaallattu of badhaasi. Wantoota ciccimoo fi qormaata jiruu kee keessatti si mudatan yeroo furtu bakkee bashannanaas jaallattu deemi. Galgala of mirkaneessi yookaan of gamaggami. Barreessuuf, ganama dubbisuuf, galgala of madaaluuf. Wanti si jiraachisuu fi humna siif kennu kamiyyuu humna cimina kee ijaara. Wantoota cimina irratti qabduun yommuu of badhaastu hanqinaalee kees furuuf humna godhatta. Wanti guddaan daandii kee irra yeroo deemtu ofitti amanamummaa fi kaka'umsa qabaachuu keeti. Inni afuraffaa ilaalcha addunyaa fudhachuu fi hundeessuudha. Ilaalchi addunyaa muuxannoo guyyaa guyyaa kee boca. Gatii ofii keetii namoota biroo fi addunyaaf qabdu hubachuun yaada milkaa'inaaf ijaaramee horachuu keessatti murteessaadha. Addunyaa kana akka carraa guutuutti ilaaluunis barbaachisaadha. Carraawwan hedduun qormaata kana hojii jijjiiruu, kafaltii dabalataa argachuu yookaan nama addaa sanaan wal arguu. Ilaalcha kee jijjiiruuf ilaalcha addunyaa humna qabu fudhachuun dhugaa kan hin taane yookaan kan nama hin dhaqamne yoo fakkaate dhugaa abjuu kee qabatamaan galmaan ga'u maaltu akkasii barbaachisu cimsitee ilaaluu qabda. Inni shanaffaa karoora sirrii uumuudha yookaan baasuudha. Sammuun milkaa'aa karoora gochaan hojjetamuu danda'u ni baasu malee galma qabatamaa saffisaan xumuruu jechuu miti. Jireenya yeroo hundumaa jiraachuu barbaaddu akkamitti akka geessu tarkaanfiiwwan gochaan hojjetamu daandiiwwan karooraa baafadhu. Tarii mana daldalaa, konkolaataa, barnoota, yuunivarsiitiiwwan bebbeekamoo irraa eebbifamu, gaa'ela gammachuu qabu, biyyoota addunyaarra naannoftee daawwachuu fi bashannanuu barbaadda ta'uu danda'a. Hawwiin kee maal iyyuu yoo ta'e karoora baasuun dhuma irratti akka dhugoomu kana hubachuu qabda. Yoo wanta sanaaf duubatti deebi'uu dhiistee yeroo hunda tattaafatte guyyaadhaa gara guyyaatti wanta sanatti siquudhaaf yookaan wanta sana bira gahuudhaaf tattaaffii yoo goote dhugumattiin sitti hima harka dhibba keessa harka dhibba milkaa'uu dandeessa. Eegaan wantoota afur milkaa'ina keef barbaachisan kaasuudhaan viidiyoo irraa nan goolabaa jechuudha. Inni jalqaba wantoota barbaadduu fi eessa akka adeemtu murteessi. Inni lammataa galma xumura kee qopheessi, galmicha gahuuf karoorsi. Inni sadaffaa karoora kee irratti hojjedhu, guyyaa guyyaadhaan kallattii galmichaatti imali. Inni arfaffaa hanga milkaa'inaatti gonkumaa dhaabbate hinaa fi obboleessi hin bu'in harka hin kennu. Warreen kana raawwan milkaa'inni gara keetti ni dhufa. Egaan guyyaa har'aa viidiyoon ani qabadhee isiniif dhiyaadhe kanuma fakkaata. Guyyaa gara biraa viidiyoo gara biraan hagalutti deemnutti nagaan naaf tura deebana.